Guyyaa meeqaaf deemte? Ayyaanuma baasennaan dandeebi ayyaanuma duwwaa naqee duukaa oolaa malee. Bariin gaddaa akka tollee been agarsiisee barana fataannee oolladheen. Akkasumatti? Eena. Akkamitti ooltanii ammammaa bakka hoolaa fa'aa bittaa fi ani beezaatti nan ergaa hoolaa fa'aa maal fa'aa bittaa fi Bariin gaddaa jedhamu tura. Ollaa keenya tokko turan beektaa. Kaza nuni da koka duwwaa naqannee isaan immoo daangoo qallatan. Kaza tusaan middee nyaatanii naqee mana keenya keessa immoo hin jiru ture. Kaza tusaan middee nyaatanii naqee waan ani waa gaafachuun naqee biddeen na dhoosan gaafa isaan na dhoosan jechuudha. Bakka nagarramee bashoon jareen galee haadha koora maaliif biddeen na dhoosan jennaan. Isi gatiin mana keessaa hin qabneef jedhanii itti dhanaanyatti haati koo. Sammuu kootti baay'ee wanta baay'ee yaade. Guyyaa kana baay'ee fedhee mandhiise. Abshir ishee amma mooti maal gootiseeti? Ollaan achuma jiru ammayyuu? Jiru. Hoolaa bitteeti? Hoolaa sandaaqoo si gootee farsoos naqxee. Sana booddee uffata immoo hayyoo keef caammaas mucaa keef bitiitii kale'anii nan erga beezaatti. Baay'een gammadee dhugaa. Viidiyoo kana ilaalee imimmaan tuna qabe dhugaa waaqayyo imimmaan qabachuun dadhabe. Idaa hin darbu se'anii hin darba bare dukkanaa suni. Dhugaa rabbi baay'ee namatti dhagahama. Hiyyummaan tun badduudha dhugaa rabbi. Hiyyummaan baay'ee badduudha. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaa qaba. Egaa warroonni mana keenya haarawaa taatan like share gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Egaa viidiyoo kana namoonni dhaggeeffattani barumsa guddaa irraa fudhattu. Namoonni dhaggeeffattani fageessitanii yaaddu. Maafan isiniif fide beektu obboloota koo shamarran mana madaamii hojjechaa jirruuf jechuudha. Nuti jechuudha kanarra hojii keenya irra jirru wanti nuti hojjennu kun wanti nuti xaarru kun boru dhala keenyaaf ta'uu qaba. Obboleettiin kun maatii hiyyeessaa keessallee yoo dhalatte hiyyummaan nama wajjin hin dhalattu. Garuu hiyyummaa abbaatu injifatee ofirraa ari'a. Ishiin immoo na darbitti laata jettee tokkotti hirkattus innis immoo itti taphatee gatee har'a garuu viidiyoo kana ilaala jedhee yaada jechuudha inni sun. Obboleettii keenya haala kana yoon argu baay'ee tokko natti gammade. Gaafa harkaa dhabde gaafa ayyaanayyuu mana namaa yoo dhattee nyaata si dhossuu jechuudha. Ayyaana waggaati jedhanii siif hin kennan. Barreen gaddaamee na dhossanii mana isaanii dhaqee jette nu kookaa malee waan qabnu. Argitanii? Kanaaf yaa obboloota koo nuti sasii gallee boru dhala dhaluun keenya oolu. Bultis ijaarrachuun keenya oolu. Maallaqni biyya Arabaa agaas jirru malee gaafa biyyaa gallee ni dhumatti. Sababiin kana jedheef ijoollee baay'ee waggaa 9 waggaa 10 waggaa 12 sitti hojjetanii kan waa takka hin qabne caala. Abbuma arganitti bittinneechanii. Kuni fira kiyyaa, kun adaadaa kiyyaa, kun ebeluu kiyya jedhanii asitti bittinneessu. Boru gaafan heerumee gaa'ila godhadhee dhala kiyya akkamittaan guddisaa. Dhalli kiyya haala kamiin guddifadha, haala kamiin barsiifadha. Dhalli kiyya akkana jalaa nama laallee jettanii yaaddanii jirtu garuu. Asii galtanii akka bultii ijaarrattanii kaatanii akka ilmoo deessan, akka ilmoo argattan yaaddanii jirtu warroon as teechanii. Jettanii bakkuma argitanitti maallaqa keessan ergitan adaraa keechan of ilaalaa. Boru dhalli keechan akkanatti rakkattee mana namaallee yoo dhatte nyaata dhoofamti jechuudha. Kanaaf yaa obboloota koo maallaqni biyya Arabaa aga bira jirru malee gaafa keessaa galle mindaan kun nu wajjin hin galuu jechuudha. Kanaafuu dirqama
Kun obboleessa kiyya, obboleettii kiyya, abbaa kiyya, haadha kiyya hundaafuu maxan itti gargaaramu qabu jechuudha hunduu. Malee asumaa gaditti calleessitanii borummoo gaafa gaa'ila godhattan obboleecha wajjin dhalattantu sin jibba gaafa harkaa dhabdan. Gaafa harkaa dhabdan namni takka sin hin jaalatu. Kan sin jaalachuu miti nagaa waaqayyoo siniin hin jedhan jechuudha. Tana iyyeettii moo siniin jedhu jechuudha. Kanaaf iyyummaan badduudha. Iyyummaan injifachuuf immoo har'a sirritti maaliif akka hojjettan beekuudha. Yookaan immoo iyyummaan kaleecha baqattanii keessaa baatan yoo galtanis sin duuka galte. Ijoollee baay'eedha. Qaamanis nan beeka. Kan asii galanii rakkoo duraa caalattuu rakkachaa jiran jechuudha. Kanaaf yaa obboloota koo adaraa keessan. Hiriyaa xiyya takka tumaannaan jedhe. Waggaa 9 biyya Arabaa kana hojjette. Abbaa manaa isheetitti maallaqa ergaa turbaate. Abbaan manaa ishee mana ijaaraa jira. Ilma tokko deessee biyyaa baate. Kan waggaa 2 gattee biyyaa baate. Gaafa ishiin galtu garuu ilmi ishee kan waggaa 11 ta'ee guddatee eege. Abbaan manaa ishee sun maal godhee dubartii biraa maallaqaan viidiyoo kana kophaatti maaragaan asinii hojjedha dhugaa waaqayyo. Asii galtee manni ishee sin xumuramne maallaqa hin qabdu sanuu tasa galtee Dengedda sana natti haasofte daa'imti koo buskuutii argitee naabiti jette birrii 10 harkaa dhabe boo'ee tangalii gaafa naan jettu imimmaan lakkuu roobseen boo'ee jechuudha. Namni waggaa 9 biyya Arabaa hojjete gaddeebi'ee gaafa maallaqa qarshii 10 dhabu ni ulfaata. Kana siniin jechuun koo maallaqni biyya Arabaa yoo itti beektanitti fayyadamtaniin alatti yookaan immoo faayidaa takka hin qabu. Karaa sin harkaa bittinnaa'ee dhumuun hin argitan. Sanuu maallaqni isaanii nama harkaan taa'u yoo jabaatanii wayiin godhatan malee baay'ee ulfaata jechuudha. Yoo harka mirgaatiin qabda ishiin bitaadhaan bittinnoofti. Osuma hin kennu jettuullee kenni si godha jechuudha. Namumaafis maal akka ta'e hin beeku. Obboloota koo adaraa keessan garaa jabaadhaa. Dhugaa siniin jedha garaa jabaadhaa bakka. Ilmoo keessan boru deessanii jecha. Waan feetanis taatan kan deessanii biyyaa baatanis ilmoo keessanii jiraadhaa. Kan immoo doondayin biyyaa baatanis galaati waan hojjettan kana boru dhala keechaniin ittiin barsiifadha. Dhalli keenya carraa keenya kan akka arganne jechuudha. Ani garuu hawwiin kiyya kanuma. Dhalli koo carruma kiyya kan akka argan. Ani har'a kaddaamaa ta'ee boru dhalli koo hoo kaddaama na jalaa ta'a laata kan jedhu yaaddaa malee waa biraa yaadu jechuudha. Kanaafuu har'a yoo jabaannee waan wayii guduufine jabaannee waan wayii yoo goone kan boru faayidaa wayii buusu yoo goone dhalatti maallaqni baankillee yoo keenye ni dhumata jechuudha. Jabaannee waan wayii goone dhala keenya kan nu fayyadu wayii ta'uu qabaa jechuudha. Kana sinin jedha. Ani viidiyoo kiyyammoo asumarraa nan goolaba jechuudha. Turtiin wajjin gootaniif galatoomaa. Mana kana like share subscribe gochuudhaan nu jabeessaa sinin jechuu jaaladhaa. Obboloota koo sirriitti jabanadhaa jechuudha. Baay'een keessanii jambanan sirriitti jabanadhaa. Adaraa keessanii sinin jedha. Kana fakkaataa dubbiin baay'ateef harritti fe'anii xiqqishuma nama gaa xiqqishuma san hojiirra oolchuun nama barbaachisa sinin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu baay'ee.